Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaalii koo nagaa waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Har'as viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jira jechuudha. Osoon gara viidiyoo kiyya har'aatti hin darbiin warreen chaanaalii kootiif haaraa taatanii chaanaalii koo sabskiraayibii gochuudhaan maatii chaanaalii kootti dabalamaan affeerraa kiyya. Warreen maatii koo taatanii akka kana duraa na wajjin jirtan galatoomaa. Ammallee waluma faana jirraa waliif jirrataniin jechuun barbaada. Har'a jechuudha nyaata xiqqoo tokko hojjedhee isin agarsiisuu dhufe. Nyaanni suni ittoo diimaadha jechuudha. Dinnicha akkuma isin asitti argaa jirtan kuni dinnicha jechuudha. Haala kanaan qopheessee jira. Asitti kan argaa jirtanii qasiriidha jechuudha. Afaan Oromootiin qasiriidhumatti beeka'anii afaan biraatiin hin beeku. Warri afaan biraatiin illee beektan jechuudha. Koomentii jalatti barreessuu hin dandeessu. Asitti haala kanaan qasirii faaqee jira jechuudha. Asitti kan argitan shunkurtiidha. Shunkurtii bukkeetti immoo kan argitan jechuudha. Qullubbiidha jechuudha. Shunkurtii adii yookiin qullubbiidha. Haa ta'u garuu daakamaa hin fedhuani. Daakee miti harkaaniin murisiniin jechuu barbaada. Addanatti kan argitan zayitii jechuudha. Zayitii yeroo nyaata hojjettanii haalan xiqqeessaa yookiin maddee godhaa hojjedha. Maaliifini zayitiin baay'ee waddadee waan jiruufi zayitii ittiin guddisanii asiniin jechuun barbaada. Asitti immoo kan argitanii qimamoota gana ga'u qofaa fayyadama jechuudha. Isin akka barbaadanitti fayyadamuu hin dandeessu. Anaaf garuu kanatu naaf gahaadha. Asitti kan argitan jechuudha. Afaan Oromootiin irdii jedhama. Garuu afaan Arabiffaatiin maajii ittiin beeka. Maajii jedhama jechuudha. Kanaaf wantootuma kana nu barbaachisa. Akkuma asitti argaa jirtan jechuudha. Wantootuma kanaadha. Amma garuma hojii isaatti darbina. Anuma wajjin tura agaa turtii viidiyoo kiyyaatti na wajjin yoo turtan waa hedduu walirraa barachaa deemna. Akkasumallee yeroo viidiyoo kiyya ilaaltanii yaada qabdan qeeqa qabdanii naa barreessuu hin dandeessu jechuudha. Akkuma isin argaa jirtanii eegalleetii jirra jechuudha. Amma shunkurtii fi maajii yookiin irdiidha jechuudha kan distii keessatti godhameetiin jiru. Kanaaf aga shunkurtii kun bishaan isaa keessaa dhumatutti eeguu qabna jechuudha. Hafuura isaatiifuu sirriitti kaameraan mul'achuu dhiisuu danda'a. Kanaaf ijaaf qalbiirraa nu hambisaa isiniin jenna. Maaliifini aga shunkurtiin kun bishaan isaa keessaa dhumatutti zayitii itti godhuu hin qabnu jechuudha. Maaliifini mi'aa isaa keessaan jalaa baduu danda'a waan ta'eef. Kanaaf xiqqoo obsumaan eegna. Gaazii yookiin ibidda fayyadamtan xiqqoo ni xiqqeessitu jechuudha yeroo jalqabaatiif. Sababiin isaa shunkurtiin kun aga bishaan isaa keessaa fixatu yookiin xiqqoo gadi jedhutti jechuudha. Akkas isiniin jedhaa obsaan na wajjin tura aga dhumaa viidiyoo kiyyaatti jechuudha. Kun akkuma isin argaa jirtanii bishaan isaa keessaa dhumateetiin jira jechuudha shunkurtiin. Kanarratti immoo finnee zayitii itti goona jechuudha. Akkuma isiniin jedhee zayitii xiqqoo fayyadama. Zayitiin baay'ee waddadee jira waan ta'eef zayitii akkanatti waddadeetti zayitii fiddanii ittiin baay'isinaa jechuudha. Zayitiin leetirri 5 qarshii 1,000 bituu hin danda'amu waan ta'eef ilaa xiqqoo dhumashii jechuudha. Maqaa dhumaaf itti naqxu jechuudha. Kun akka kiyya kanatti. Maaliifini yoo itti baay'istan jiroonni jiruu waddaddee. Kanaaf jiruu waddadde kana keessatti jechuudha. Akkuma humnaatti jiraachuu wayya malee maaltu eegaman isiniin jedha. Kun jireenyi maaf akka koo kanatti itti naqaa isiniin jechuu barbaadetanii
Amma addanatti kan namni zayitii, irdii, shunkurtii qofaadha jechuudha. Kanaaf booda irratti maaltu itti nam'aka jedhuu fi waluma wajjin ilaalla. Xiqqoo hafuura isaatiif yeroo kaameera mul'achuu dhiisuu danda'a. Haa ta'u garuu ammayyuu homaa ittiin goone jechuudha. Shunkurtiidhumaa fi zayitii akkasuma irdiidha jechuudha. Maaliifini shunkurtii sirriitti bilchaachuu qaba jechuudha. Xiqqoo sa'aatii nurraa fudhachuu danda'a shunkurtii bilcheessuuf jechuudha. Erga shunkurtiin keenya nu bilchaate wantoota biraa itti daballa malee itoo shunkurtiin hin bilchaatin wantoota tokko tokko itti dabaluu hin dandeenyu. Akkasuma qasiriillee shunkurtii dura bilchaachuu qaba. Shunkurtichi bilchaatee jira jechuudha. Haala nama ajaa'ibuun amma immoo finnee qasirii itti goona jechuudha. Qasirii keenya iddatti goonee sirriitti waliin makna jechuudha. Qasirii fi shunkurtii akkasuma zayitii irdiidha jechuudha. Kuni sirriitti waliin geenye kunis haga xiqqoo bilchaatutti ni eegna jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Kun haala gaariidhaan bilchaatee jira. Amma kan nu barbaachisu finnee dinnicha keenya itti naquudha. Haga ammaatti jechuudha bishaan tokkoyyuu hin fayyadamne. Xiqqoo booda irratti bishaan fayyadama. Ammaaf homaa hin fayyadamne bishaan jechuudha. Kanaafuu kun bilchaatee jira shunkurtii wajjiniin haala gaariidhaan finnee dinnicha keenya itti goona. Dinnicha itti goonee jira jechuudha. Haala kana fakkaatuun waliin makeetiin jira. Sana booda xiqqoo booda irratti bishaan itti goona. Ammaaf xiqqoo ni qadaannee xiqqoo turre jechuudha. Daqiiqaa 5 booda sana booda bishaan haga nu barbaachisu itti dabalachuu hin dandeenya jechuudha. Garuu bishaan baay'ee itti fuudhuudhis hin barbaachisu. Haa ta'u garuu xiqqoo haga kun nu bilchaatuuf bishaan xiqqumatti godhachuu qabna. Kanaafuu haga turtii viidiyoo kiyyaatti anuma walii turaa walitti deebina. Amma bishaan xiqqoo ishiitti goona jechuudha. Akka nu jalaa hin qabne akkuma isin argaa jirtan bishaan itti godhaa jira. Bishaan xiqqoo ishii itti goonee jira jechuudha. Maaliifin distittiinis akka nu jalaa hin qabneefi bishaan xiqqoo ishii fayyadamuu qabna. Bishaan baay'ee fayyadamuu hin qabnu sababiin isaa kun bishaan hedduminaan hin barbaadu waan ta'eefi. Kanaaf amma jechuudha osoo sirriitti hin bilchaatin qullubbii itti goona jechuudha. Sababiin isaa qullubbii akkatti gordatee waan murameef daakamaa waan hin taaneef xiqqoo dinnicha wajjin sirriitti bilchaachuu waan qabuuf itti goona jechuudha. Waliin bilchaachuu qaba. Sababiin isaa waan daakamaa hin fayyadamne ani daakamaa ta'e dhuma irratti itti gochuun ni danda'ama. Garuu daakamaa waan hin taaneef jechuudha kun sirriitti wal faana bilchaachuu waan qabuuf osoo dinnichi sirriitti hin bilchaatin itti godhamuu qaba isiniin jedha. Kanaaf mee agaa turtii viidiyoo kiyyaatti anuma waliin suuraa aga ba'utti jechuudha. Yoomuu garaan koo sitti na ciisa.
Tole kabajamoo fi jaallatamoo maatiiwwan chaanaalii koo kun bilchaatee xumurameera garuu dhuma irratti waa lama qofatu nu hafe jechuudha wanta itti nam'ine. Innis maali yoo jettanii soogiddaa yookiin ashaboo jedhu. Namoonni tokko tokko ashaboo jedhu. Ani garuu ashaboo hin jedhu soogiddaa fi qimamii sin agarsiise sanatu nu hafa. Kanaaf qimamii keenya finnee jechuudha itti nanna. Soogidda keenyas jechuudha itti nanna. Kunoo oka hundumaa itti goone jechuudha wantoota isin agarsiise hundayyuu itti godheera akkasuma nyaanni kunillee bilchaatee qaqqabeetiin jira jechuudha. Asumaan jechuudha siif haa eebbifamus naan jechuu hin dandeessu akkasuma yaada fi qeeqa qabdanii koomentii irrattis naa barreessaa maaliifini wantoota yeroo waa hojjennu jechuudha. Wantoota baay'ee itti fayyadamuu hin dandeenye garuu as keessatti ani kan keessaa hambise qaaraadha jechuudha. Qaaraa wajjin immoo xiqqoo waan waliin hin jaalannee fi qaaraa ittiin goone isinii akka barbaadanitti qaaraa itti godhachuu hin dandeessu. Wantoota isin barbaachisu itti godhachuu hin dandeessu. Ani garuu qaaraa ittiin goone xiqqoo nyaata gubuu nan sodaadha. Kanaaf ittiin goone jechuudha. Kunoo kana fakkaataa isiniin jedha. Yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Tole kabajamtoota hordoftoota keenya kunoo nyaanni ani qopheesse haala namatti toluun kana fakkaata jechuudha. Anillee amma kunoo nyaachuutti jira. Kottaa walumaanuu haa nyaannu asitti kan bukkeetti jiru jechuudha. Salaaxaa hojjetadhee jira jechuudha. Maaliifin sana qofaa nyaachuun hin tolu. Waanuma mana keessaa qabnutti dabalannee nyaachuun ni danda'ama isiniin jedha. Kunoo dhugaa baay'ee tokko namatti tola. Hedduu ijatti illee hedduu bareeda jechuudha. Asitti biddeena qaba jechuudha. Kanaaf kottaa haa nyaannu isiniin jedha. Kadhanneetu nyaanna jechuudha. Yaa Waaqayyo nuuf eebbisii fooniif dhiigatti nuu dabalii warra ammana hin qabne yaadii diinotaaf jalloota irraa rukutii zayitii akkanatti waddadde kanallee biyya keenya nagaa godhi ardii nagaa godhi ameen. Kanaafuu kottaa nyaannu isiniin jedha. Viidiyoon kiyya guyyaa har'aa yoo isinitti tolee ka jaalattan yoo ta'e laayik gochuudhaan akkasuma hiriyoota keessaniif sheerii gochuudhaan na deeggaraa isiniin jedha. Yaada qabdan immoo waanuma fedhe yoo ta'e gorsallee yoo ta'e koomentii jalatti naaf kaa'aa jechuudha. Wanta gara fuula duraatti sirreessuu qabu. Aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii baay baay.